BBC afaan oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya eegaleera. Rakkoo lixaa fi kibba Oromiyaa balaaleffachuuf hiriira Waashingtan DC'tti ba'ame isiniin biraan geenya. Konneekshiniin badee uummanni Oromoo dararaa guddaa keessa jira. Sagalee keenya mootummaa Ameerikaatti dhageessifachuu bilbilli cufamee ajjeefamaa waan jiraniif addunyaan haa baru. Itoophiyaan imaltoota Chaayinaa irraa dhufan sakatta'uu eegaluu ishee leenjisaa cimaa jedhamuun dhiyeenya kabadhaafaman Komaandar Hussein Shiboo waliin turtii taasisneerra. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa sirbi qeenxee tibbana baase maal hima? Ayyaantummaan moonaa jedhama. Yoo ayyaanni uummataa waan isaan ta'an isa mo'ate uummanni sun mo'ata. Sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu ana Hamzaa Hussein faana tura. Vaayirasiin sirna argansuu namaa hubu kan maqaa koronaa vaayirasii jedhamuun beekamu Chaayinaa keessatti yeroo jalqabaaf mul'ate gara naannolee Chaayinaa baay'ee fi Ameerikaa, Taayilaandii fi Kooriyaa kibbaatti tatamsaaf babal'achaa jira. Daayirektarri olaanaan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaataa ibsa har'a miidiyaaf kennaniin qorannoon imaltoota biyya Chaayinaatii dhufanii akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 13 bara 2012 eegaluusaa himaniiru. Dhimma kana erga dhageenye booda sochii eegalleerra. Imaltoota Chaayinaa irraa dhufan irratti xiyyeeffachuun hojiin sakatta'insa fayyaa taasifamu guyyaa 2 dura eegalameera. Imalaan kamiyyuu Itoophiyaa seenuu isaan dura foormii inni guutuu ni jiraata. Erga buufata xiyyaaraa Boolee ga'amee booda ammoo meeshaaleen ho'iinsa qaamaa to'atan waan qopheessineef isa keessaan akka namoonni darban taasisuun hordoffii barbaachisu gochuu eegalleerra. Keessumaa ammoo lafa dhibeen kun itti uumamee magaalaa Huwaan irraa namoota dhufan irratti xiyyeeffannoo addaa kennuun erga Finfinnee galanii boodas torban 2 hordoffiin addaa kan gaggeeffamu ta'a. Buufata xiyyaaraa Booleetti wiirtuun yaalii yeroof qophaa'ee jira. Ogeeyyiin fayyaa achitti ramadamaniis jiru. Ta'us garuu dhibeen kun yaalii dabalataa yoo kan barbaadu ta'e Finfinnee keessatti yeroodhaaf hospitaalonni 2 isaanis Xiquur Ambassaa fi Qiddus Phaawulos filatamanii jiru. Haa ta'u malee namoonni dhimmicha irratti odeeffannoo barbaadan sarara bilbilaa 8335 irratti bilbiluun odeeffannoo argachuu danda'u. Lixa Oromiyaatti rakkoo nageenyaatu jira jedhamuun bulchiinsi Komaandi Poostii erga labsamee turullee intarneetiif bilbilli naannoo kanatti tajaajila kennuu erga dhaabee torban 3 caaleera. Namoonni maatiif fira lixa Oromiyaatii qaban haala achi jiru hubachuu waan rakkanneef jireenyi keenya yaaddoo keessa jira jechuun dubbatu. Nutis haala achi jiru hubachuuf karaa nuu danda'ameen yaalaa turre namoota geejjibaan gara Qelleen Wallaggaa imalanii deebi'an keessaa nama tokko argannee haala achi jiru wayita gaafannu magaalaan Dambidolloo haga tokko nagaa qabaatullee baadiyyaan garuu sodaa hamaa keessa jiraachuu nutti himeera. Waan ta'aa jiru kana mormuuf har'a hawaasi Oromoo Waashingtan DC jiran hiriira ba'aniiru. Hirmaattota hiriira kanaa dubbisnee akkas nuun jedhan. Shoomaa Diimeen jedhama. Kan hin jiraadhu as naannoo Waashingtan DC isteeta Meeriilaand keessadha. Wanti deemaa jiru isa duraatii olitti hadhaa kan ta'e uummanni baay'een hidhamaa ajjeefamaa akka jiru keessumattuu Oromiyaan bakki hedduun Koomaandi Poostiitiin bulaa jiraachuu isheetu beekama. Amma immoo keessuma darbameeyyuu lixa Oromiyaa godinoota Wallaggaa Arfan keessatti neetworkiin badee bilbilli konneekshiniin badee uummanni Oromoo dararaa guddaa keessa jira. Hojiif Boorana keessallee kana. Kanaaf wanti jijjiirame hin jiru waan ta'eef sagalee keenya mootummaa Ameerikaatti dhageessifachuu mootummaan sunis yoo dhagaha ta'e kanarraa ka'ee fooyya'insa adda addaa akka godhu jechuufidha hiriira kana kan baanu. Dinqinesh Dheeressaa Kidilaan jedhama. Kan hin jiraadhu Meeriilaandidha naannoo Waashingtan DC kana. Waan uummata keenyarra gahaa jiru kana ukkaamsamee addunyaan akka hin beekne godhamee bilbilli cufamee interneetiin cufamee waraanni itti gadhiifamee ajjeefamaa waan jiraniif kana addunyaan haa baru yoo hin beekan ta'es haa baranii yoo beeku ta'anis mala tokko haa godhanii yoo haa gargaaranii uummanni namni iyyatuuf hin qabu warra sagalee hin qabneef sagalee taane addunyaatti isaan rakkoon isaanii addunyaan akka baru gochuufidha. Qindeessaa hiriirichaa kan ta'an obbo Tolchaan hiriira mormii kana waamuun maaliif akka barbaachise Zalaalam Taaddasaatti himaniiru.
inni guddaan isaa command postiin yeroo ammaa Oromiyaa keessaa akka bahu kan jedhu kana duwwaas immoo odoon ta'in kan biraati dhiyaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa konneekshiniin hin jiru uummanni odeeffannoo qabu hin jiru namni biyya keessaa yoo maatii isaatti bilbilee karaa argu hin jiru yaaddoo guddaa jira ba'anii galuu hin danda'anii rakkoo guddaa keessa jiru gara bahaa olaaltee warri saatanaa jedhamu ijoollee Oromoo fixaa jiru ajjeesaa jiru waraanni biyya sana eegaa waa tokko gochaaf hin jiru rakkoo biyya sana keessa jiru mootummoota biyya alaa kanatti warra mirga dhala namaa eeganitti himachuudhaaf kan nuti baane. Mormiin keessan kun bulchiinsa Abiy Ahmed irratti moo waanuma deemaa jiru irratti? Kan bobbeessu kan mootummaa sana immoo mataatti ta'ee kan hoogganu Abiy Ahmed isa kan hunda kan nuti bobbaasu inni maqaa fuulduraa taa'u malee bulchiinsa isaa jalatti Oromoon daraaramaa jira dhumaa jira yooma caala. Mormii keessan White House'tti akkasumas World Bankii fi IMF fuulduratti agarsiisuun keessanii maaliif barbaachise bakkeewwan kunneen maaliif filataman? White House keessatti iddoo walitti qabamnee namni iddoo sanarraa dhaadannoo dhageessaa deemna garuu xalaa barreeffanneerra xalaa nuti barreeffanne pirezidaantii biyya kanaa Doonaald Tiraampiti xalaa erganneerra IMF fuuldura deemna yookiin immoo World Bank fuuldura deemna World Bankiin gargaarsa inni gargaaru sanii waliin isaan gargaaran mootummaa sana kaadiroota sanatti meeshaa bita meeshaan sun immoo Oromoo hojjeta qabatamaadha waan godhame tokko lama sadii jennee ragaa wajjin qabna gara biraan gara State Department immoo kan deemnu dhimmi biyya sanaa walumaa galatti biyya Afrikaa naannoo State Department kana isaanii waan hundaan hoogganu isaanii hunda kan to'atu waan qabnuuf kanumaa fi bahama jechuudha. BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaaboon isinitti hima ani hirphaa gammachuu ta'e. Mootonni Dubaay irratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf dubaraan injifatan dorgommii karaa dhiiraatiin oliiqaa addunyaa yoo injifatu dubartootaan immoo Warqinash Dagafaa dursuudhaan injifatteetti. Atileet oliiqaatti aanuudhaan atileetonni Itoophiyaa biroon sadarkaa 3ffaa hanga 10ffaatti qabachuun dorgommicha goolabaniiru. Weerarri hawaannisaa baha Afrikaatti hammaate to'achuudhaaf dhaabbanni biyyoota gamtoomanii deeggarsa hawaasa idil addunyaa gaafate. Weerarri hawaannisaa gammoojjii kunis waggoota 10 darbanitti hundayyuu caala oomisha midhaanii baha Afrikaa irratti yaaddoo uumeera jedhameera. Tujaarri Afrikaa kibbaa Patrice Motsepe jedhamu Tiraamp lammiileen Afrikaa si jaallatu jechuun dubbate qeeqamaatu jira. Tibbana Foorumii dhimma dinagdee addunyaa Siwiizerlaand magaalaa Deevoositti gaggeeffame irratti dureessi kun kana dubbateera jedhameera. Allaattiin biyya Finlaand irraa ka'e tokko kiiloomeetira 6,948 qaxxaamuree Keeniyaatti argame. Gosti simbira Osprey biyya Finlaanditti sanyiinsaa muraasa ta'e kuni biyya Keeniyaatti kan qabame yoo ta'u guyyaa muraasa booda wal'aanameetu gadhiifamaa jedhameera. Allaattiin kun iddoo ka'irraa kan agarsiisu qubeellaa miila isaarratti hidhametu jira jedhameera. Madagaskaritti rooba yandoo fi sigiga lafaa mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 21 darbeen rooba bulti buufinsaan torban tokkoof roobeen namoonni 20 achi buuteen isaanii yoo dhabamu namoonni 10,000tti lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhisaan kana turan. Oduutaan nuti yoo jedhu dhiyeenya kana Konfedereeshinii Atileetiksii Afrikaatiin leenjisaa cimaa bara 2019 ta'uun kan filataman Koomaandar Hussein Shiboo waa'ee badhaasichaa fi qophii Oloompikiif taasifamaa jiru irratti BBC waliin dubbataniiru. Godina Arsii aanaa Muuneessaatti kan dhalatan Koomaandar Hussein waggoota 28 darbaniif ogummaa leenjistummaa keessa turan. Turtii Habtaamuu Xibaboo waliin taasisaniin maaltu badhaasa kanaan akka isaan ga'e dubbachuun eegalan. haalli ittiin badhaafamuu dandeenye bara 2019 addunyaarraa fi Afrikaa keessatti qabxii olaanaa wanna galmaa'ee fi inni tokko isaa kan biraattis immoo Afrikaa irratti Raabaat Morokoo irrattis kan guutuu Afrikaadhaa dorgommii ganna baranaa adeemsisaa irratti illee qabxii olaanaa biyyi kennuun galmeessite innis akka galma guddaatiif akka immoo qabxii guddaatiif kan ilaalamu kan dhumarraa immoo akkuma beekamu Dohaa irrattis qabxii immoo 5,000 10,000 biyyi keenya immoo atileetiin kenna galmeessee arganneen badhaasa kanaaf ka'umsa tokko ta'e jechuun danda'ama. Badhaasni akkanaa akka dhuunfaattis akka biyyaattis faayidaa qabu natti himame. Gaafilee guddaadha. Dhuunfaa lammata immoo fakkeenya beekeenyaaf isintaa leenjisoonni biraanii atileetiksii irratti hirmaatanii hojjetaa jiranis isaaniif illee hamilee gurguddaa hunda ta'uuf. Muuxannoo gama atileetiksii kanaan qabdanii fi yeroo immoo erga leenjistummaatii as jiru natti hima.
waggaa 28 leenjisaa ture ijoollumarraan eegalee dorgommii gurguddoo utuu Afrikaa irratti Afrikaa keessatti jedhamu irratti ajaa irratti hirmaatee jira. Olompikii 5 irratti hirmaatee jira. Wal dorgommii addunyaa immoo wal dorgommii gurguddaa 15 irratti oli hirmaatee jira. Riyoo leenjisaa gargaaraaf olaanaa ta'ee hojjetaa ture waggaa dheeraa kana. Federaala mana sirreessaa leenjisaa olaanaa waggaa dheeraaf ture. Waggaa 27 oli immoo leenjisaa biyyoolessaas ta'ee garee lachuu tajaajilaa leenjisaa ture jechuudha. Mee gama biraatiin koree olompikii fi akkasumas immoo federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa gidduutti illee wal dhabdeen akka jiru hin beekama. Tarii kun isin irratti miidhaa geessisee qaba. Akkuma waliigalaatti immoo bu'aa biyyattii irratti qabxii biyyattii irratti. Dhiibbaa guddaa qabu. Abbaan immoo wal dorgommii kana olompikidha atileetiksii noona ta'e yoo isaan lama waliin galle nurratti saayikooloojikaalillee ta'ee waan hundaafuu dhiibbaa guddaan nurratti hidha shaakalaafillee qabxiidhaafillee kun yoo atamtamaan dafee ni qabne kun rakkoo guddaadha. Mee qophiin olompikidhaaf taasisaa jirtanoo maal fakkaata jechuun akka garee biyyaalessaatti wanti hojjetamaa jiru hin jiru jechuudha moo akkami waansa? Gara isaanii jiran wanni beeku hin jiru gara keenyaan qophii irra jiran atileetota keenya erga Dohaa wal dorgommii addunyaa irraa deebinee jennee ji'a tokko boqonnaa kennee fi achirraa deebinee haga ammaatittuu nu shaakala gahaa ta'eef kan yeroo isaa eeggate kennaafi irraa ammas immoo kaffaltii tokko malee odoo federeeshiniinis ta'ee oloompikiinis holla takka nu hin kafalle boba'aa keenya baafnee yeroo fi beekumsa keenya gubnee ummatumaaf jennee biyya kanaaf jennee hojjetaa jira malee wanti takkallee gara federeeshinii ta'ee gara oloompikiin beekumsi nu kennamee wanta takkas wanti akka mindaattis yookiin immoo akka dorgootis nu kafalamumaa takka hin jiru. Qophii keenya xumuraatiin tibbana wallee isaa ayyaantummaan moona jedhu baasee ijoo dubbii ta'ee ka jiru weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa waliin turtii taasisne isin biraan geenya. Weellisaan kun sirboota warraaqsaa fi ka aadaas sirbuudhaan beekama. Maalirraa ka'ee ayyaantummaan moona akka jedhee Bizuu Warq Olaanaatti himeera. Ayyaantummaa jechuun gaafa dhalattu kan si faana dhalatu. Ayyaanni keessi gatee gaafa deemu abbaa feesitti taphata. Ayyaantummaan moonaan jedhama. Oromoon ayyaana tokkoon tokkoo Oromoo gaafa walitti dhufu ummata ta'a. Yoo ayyaanni ummataa waan isaan taane san mo'ate ummanni sun mo'ataadha jechuudha. Ayyaantummaadhaaf filannoo akkamitti wal qabsiisuu dandeechi? Namni dura yoo ayyaanni isaa injifate namichi injifataa ta'a. Walaloo sirboota kiyyaa keessatti kaasee jira. Hin ta'u malkaa yoo kakatee abdaarii mufatee tulluu yoo saalfatee jarri kun sadeen milkaa'ina ayyaantummaa Oromoo gammachiisee ofiitti gammadu keessaa isa tokko jechuudha. Keessaafuu iccitiin obboleewwan siyaasa irratti wal nyaattu uuman warra keetii yookiin immoo uuman uummata ati hojjettuu fi yoo jallate yoo wanti duraanii sun jallate uuman ofii hin jallatti uuman yoo jallate nama kamuu mo'achuu hin dandeessu. Kanaaf Oromoon yoo waan kaleessa Oromtichi gochaa ture san godhe ayyaantummaa isaatiin filannoo kana haala salphaadhaan mo'achuu danda'a ergaa yoo qabaa jechuudha. Amma ayyaantummaan yoo ilaaltu ulfoon kallachi waan aadaa kun baay'inaan amma hirrachaa jira akka durii irraa ayyaantummaan Oromoo hirrateera jechuudha akka ati jettutti amma. Kanaafuu filannoo kana akkamitti mo'achuu danda'a? Amma ayyaantummaatti deebi'uudhaaf waaqni kiisa keetii miti qal'aalu waan ati gootuu miti qalbii ta'e ilaala waan. Lubbuun osoo hin baane dhiigni osoo hin lolaane akka filannuu yaane ayyaantummaan moonaadha. Namni wal lolee dhiiga walii lolaasee wal mo'achuu danda'u. Ayyaanuma isaatiin wal mo'achuu hin danda'a karaa nagaatiin. Filannoo garuu dabru kana qofaan. Kun ayyaantummaan kun garuu yeroo hundumaayyuu Oromoodhaaf murteessaadha amma qofaa miti. Oromoon gara uumaa kaleessa ittiin bulaa ture sanitti osoo deebi'ee hin tuffatamu hin se'atamu irra rifamu. Qaaluu waaqa kadhachuun Dhaggeeffattoota keenya odeessa kana borga namarraa eegaltanii marsariitii keenya BBC News afaan Oromoo.com irraa argachuu dandeessu. Oduu keenya xumuruun dura oduu tokkon irra isinii buusa. Deeggartoonni kubbaa miilaa of kennuun garee tokko deeggaran miira keessa seenanii akka dhiphatan qo'annoon mul'ise. Qorannoon akka jedhutti deeggartoonni miira jabduu keessa seenanii deeggaran yoo gareen isaanii mo'amu waan dhiphataniif dhibeewwanneef saaxilamu. Oduu irraaf qabanne asuma irratti xumurreerraa odeessa dabalataaf marsariitii keenya BBC News afaan Oromoo.com akkasumas Feesbuukii keenya BBC afaan Oromootti gortanii argachuu dandeessu. Sagantaa irraa akka qopheessiteef raafolii dhugaasaatii
wiixata walitti deebinaa nagaan turaasiniin jedhe.